Ilaalcha uummataa Siinqeeshoo. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa Siinqeeshoo sagantaan keenya kan guyyaa har'aa akkuma dura isinii kaasuu yaallee sagantaa waldaa dubartoota aanolee irratti argamnee turre sagantaa guyyaa har'aa kanarratti namoota jajjaallatamoo weellistoota beekamoo fi akkasumas keessummoonni kabajaa biyya keessaa fi biyya alaa irratti hirmaataa oolanii jirani. Mee amma kallattimaan keessummaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhee keessummaan kun eenyu laata kan jedhuuf sagantaa Siinqeeshoo faana turaatii turtii keessan nu faana hubatan waa hedduu bartuu nu faana turaa. Mee keessummaa kana faana wal baradhaa kallattimaan gara isaa isin deebisa. Mee daawwattoota sagantaa Siinqeeshoo faana wal baradhu. Galatoomi egaa Siinqeeshoon Siinqeen kabajamtuudha. Intalti Siinqee qabatte yookiin haati Siinqee qabatte afoo namni hin deemu nu ofolchaa jedhu. Ofola inni. Teedina jedhama yaatti. Teedina ofola teedina nu ofolchaa. Sagantaa ishee kanarratti naaf feeruu keessaniif baay'ee galatoomaadha. Sagantaan kun maqaa isaa irraa jalqabee sagantaa faaya ta'e yeroo wajjin qabnan laala. Wanti asirratti dhiyaatan immoo waan nama barsiisu, waan nama onnachiisu. Akkuma isin jedhe Siinqeen immoo kabaja kenna. Kanuma ibsuun barbaada. Meeqa kiiloomeetira dheeraa irraa qaxxaamurtee godina Arsii Lixaa Asallaa dhuftee jirta guyyaa har'aa. Ayyaana kabaja dubartoota irratti affeeramtee weellisaas turte daawwattoonni keenya dura argaa turani. Mee sagantaa guyyaa har'aa kana akkamitti ilaaltee akka weellisaa keenya hangafaatti dhaloonni dhufu weellistootas ta'ee dargaggeeyyii lafaa dhufan maal baratan jettee yaadda sagantaa har'aa kanarratti? Sagantaan kun seenaan aanolee seenaa dhugooti. Seenaa dhugarratti hundaa'e seenaa kijibaa fi fakkeessu odoo ta'e seenaa uummanni keenya keessa darbee dubartoonni keenya odoo Siinqee harkaa qaban harmi isaanii muramee abbootiin keenya immoo itti kolaafamanii itti tumamanii lubbuu isaanii darban. Sagantaa kanarratti kan na affeere obboleettii koo Zeenabaa Edaawoti. Sagantaa kanarratti argamu baay'ee keessi koo barbaadaa ture. Hojiis qabaan ture hojii sadhiisee garana dhufe akkuma argitu waltajjii irratti illee yoo bahee waa'ee aanoleetiif waa'ee haadhaa sirbu uummanni akka na hojii ta'e argiteerta. Sagantaa kanarratti argamuun kootiin baay'ee itti gammade baay'ee wanna nama onnachiisa wanna nama bakka ati eenyummaa keetti akka si boontu aadaa borus wareegaltoonni yoo wareegaman namni seenaa uummata isaatiif hojjete akka irraanfatamne dubartoonni kun maqaa kanaan faajjii isaanii godhatanii seenaa san kaasuudhaaf sochiin isaan godhan kun baay'ee kan nama abdachiisu. Gabiin sirba Aayyoo koo jedhuun guddaa uummata Oromoo biratti jaalatama guddaa kan qabdudha. Mee sirba kana nuti affeeruun duratti sagalee kee bareedaa kanaan irra nu buusiiti. Egasii booda daawwattoota keenya nuti istiidiyoodhaa affeerra. Jaalalli keen dhumu mi'ooftu akka damma Aayyoo koo harmee koo si jaala hundumaa. Sijala hunduma otoo atin jiraanne maqaan koo waamamu kanumaaf sin jala jaalalli kennumu Aayyoo koo giftii koo sijala hunduma kanaaf si faarfadha ganamaaf galgal Aayyoo koo deessee koo Sijala hunduma sijala galatoo sagalee gudditti tolama. Egaa sirbi kun sirba ajaa'ibaa sirba baay'ee jaallatamuudha. Egaa guyyaan har'aallee dubartii faana waan wal qabatuu fi sirba kana jabaa irraa jechisiisnee jirra. Sirba tokko booda dachaanee kan wal arginu ta'a daawwattoota keenya faana tura. Sijala hunduma sijala hunduma.
dhumte osoo bira qabdu mana keessa baate ayoo qomnaa jette sila meeqa taate Haarufni baay'ee bareedaadha. Bu'aa bahii hedduu akka itti argiteen beeksisallee mee sirba kanaan akkamiin yaadatta? Sirba loonii sani? Sirbi loonii suni sirbuma uummata keessa ture aduun beektaa shaallaa adduu biyyi kan kee fiffiisee maarii kee bararratee dachaasaa abbaa loonii faarsinaa loowwantu maqaa baasaa. Sirba uummanni keenya loowwan yoo eenyu loowwan itti faarfatu loowwan ilma ofii caalaa Oromoo biratti ilma ofii caalaa bakka kennaa fi iddoo kennaa fi maatii isaati jechuudha Oromoodhaaf hortee isaati. Kanarraa kan ka'e sirba sana hojjechuudhaaf baay'ee amma atuun beektaa karaa aartiitiin namooti nu gargaaran warri abbaa qabeenyaallee namni nu gargaaru hin jiru garuu
baasii kiyyaan deemee biiroon horsiisee bulaa galatoofachuu barbaada. Isaan haga murteessaa na danda'anii anis itti dabalee hojii kana hojjechuu danda'eera. Akkuma argitu uummata biratti fiidbaakiin inni qabu baay'ee jaalatamaadha sirbi. YouTube garagaraa irras baay'ee jaalatamaadha. Ani garuu waaqni haa galatamu bu'aa baay'ee jiraatu hojiin keessi jaalatamee kadeette namni yoo si dhungate ilma kee waan hojjetti immoo namni yoo si caqase miti maallaqni kenna kan na caala wanti nuti barbaadnu hin jiru jechuudha. Mee warraan Sittise marike bararrate dachasa abbaloni fatno lo wantu makabasa kapanno malentemu gurmu kabatebo fardalu kansisani gurrajilo dakabo egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa Sinqeeshoo sirbi kun sirba haaraa akka haarummaa isaatti miidiyaa sooshaal miidiyaa fi yuutuubii garagaraa irratti hedduu baay'ee daawwatamaa kan jirudha. Miidiyaa garagaraatiin illee sirba ol ka'ee ilaalamaa jiru sirba bareedaadha. Ittiin nu bohara ergaan keenya asuma keessa artistoota keenya haa jabeessinu cinaa haa dhaabbannu aartii Oromoo haa guddifnu. Akkuma dura kaasuuf yaallee sagantaa jabaa irratti wal geenye jirra. Turtiin keenya kan artisti Gabii faana taasifnu ammas itti fufaa. Sirba kana nu daawwadha. Deebnee wal dachaan. Ora horiyo loni ora horilo kana ebite ora horiyo loni ora horilo kana ebite Sittise marike bararrate dachasa abbaloni partinae lo wantu makabatae Sittise marike bararrate dachasa analoni partinae lo wantu yubatae kapanno malendemu gurmu kabatebo fardalu kaftitani gurrajilo dakaboe dureyi makabate dida balerati dureyi makabate hararge fantaletti dureyi makabate borana bujirratti dureyi bekamani gabra pule horati Goramsi ditti dallan tanili tankilati horani dagagani bada pamantiyati gamachorti tebula gala frenorani Lowani subayate buburate watini Yumana gati nugargare watini Horabula keessattuu warri hojii kana geegessaa jiran seenaa artistootaa sirriitti baqaqsanii ilaaluu qaban
gaazexaanyaa duwwaa miti kan hubaruu qabu warri nu hogganu gabiin maal akka hojjete seenaa maal akka qabu hin beekan baay'ee na dhibee deengata jimmarratti jechuudha kanaaf please hojii haqa qabeessa odoo hojjennu waggaa kuma hin jiraannu gandaan wal qooduu dhiibnee biyyaan wal qooduu yoo xiqqimiin tokko argamu biyyaan wal qooda kana dhiibnee karaa dhugaatiin aartii baqaqsee eentu hojjete sagaleen hin madaalama dandeettiin hin madaalama ga'umsi waltajjii hin madaalama kana hunda madaalanii odoo ta'e an duubatti nafu akka tokkoffaa ta'e nan beeka dandeettii nan qaba eenyuyyuu gaafadha garuu seenaa keenya dhoksuudhaaf warri fiffiiganitu jira jarri kun odoo narraa dhaabatan bileessa homaa naman goone gabiin ummataaf hojjedhe malee dandeettii qaba malee jireenya nama tokkoo keessatti seenee hin beeku kanaaf mootummaa duwwaa miti warra jala deemee kunoo maqaa keenya balleessaa akka artistiin bakka tokko hin ga'in warra nurratti hojjetaa jiran san anamma maqaa waaqayyootiif maqaa aartii uummata oromootiin maqaa artistoota keenyaa akka darbaniitiif odoo nu dhiisanii nuti nama hojjetee jiraatu nama aadaa oromoo guddisu malee ani kaawoo qaba baay'ee wanti kana dubbadhuuf dhiibbaan baay'ee narra gahaa waan jiruuf ammas narraan dhaabbanne kanaan duratti obeessatti illee hime ammas namootii san maqaa waaqayyootiin akka narraa dhaabbatan jiru. Mee hojii gara hojii kan keetiitiin jechuudha beekumti si kennuu irraa si ukkaamsu yookaan immoo si dhoksu waan hojii kan kee aartiin kee si dubbatu namni walii dubbatu dhiisee kan waliitu walii akka dhoksaa jirudha kan sirraa hubadhe gabe ati abbaa aartiiti abbaa hangafaati dhaloonni amma karaa si saaqee fi dinagdeedhaan hagam jireenya kan kee maal fakkaata? Dinagdeen kiyya giximii barreesseef maxaafa tokko seenaa dhalootaa kan jedhu barreessaa jira. Kanaan alaa fi ijoollee kiyya kan itti nyaatu kan irra rafu malee an dinagdee tokko illee hin qabu. Ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee 8 amma 4 qaba. Amma fakkeenyaaf namni maal jedhaa gabiin dhaaba OPDO keessa waan tureef lafa baay'ee argatee mana baay'ee argatee habtaamni yookiin abbaa qabeenyaa itti waan akka hin qabu uummata Oromoo malee uummata Oromootiif rabbii kiyya malee nama deemee mee sammuu akkamtu lafa fudhachuuf si dirqisiisa gabareen yookiin dubartiin takka gara sulultaa deemti jooniyaa guddaa baadhattee ittanaa deemti sammuu kamtu si boqatee lafa akkasii san fudhattee makiinaa bitattee maal darbeera waan hundaa keessa darbeera hin beeka rakkoon qabu qabeenya horachuun garuu an qabeenya hin qabu amma garuu gizeen namni itti boqadhu gizee kana yoo waaqayyo jedhe uummanni Oromollee nan gatu waaqayyo sun gatu isinillee dargaggoon amma baay'ee na jajjabeessaa jiran ijoolleen kaakkaa caaluu faa caalaa bultumee faa ijoolleen ammareef ol dhufan kuwwan immaa tokko tokko na argu iyyuu hin barbaadu warri waliin turre jechuudha garuu kanaan dura interviyuu kennu nuti jaalala walii qabna dhugaan sitti hima artistiin durii kaa'uudhaaf qabsoofne amma jijjiirameera maali yoo dhugaa dubbanne maali yoo seenaa nama tokko dandeettii isaa yoo kaasee hime maal rakkoon amma garuu walirra utubanii walirra tarkaanfatanii darbuu waan ta'eef isaanii haa tolu waan immoo rabbii wanna naa tolchuu manaa tolchu. Mee sirba tokkocha daawwattoota keenya sirba kee keessaa kan jaalattu mee nu affeera? Sirbi an jaaladhu shururuu kan jedhu jaaladha. Sharara 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 marmii leeffisee garaa yaaddoo beekute shararu beenarsi gala cilaalutti chowwajjii yaala. Shururu arbaaku gosa koo gololchaallee hin daawwanna shururu beena baaleen badna laga waabee waliin ceene shururu asaasaaf dodola aadaa baaqetti shaashamannee maqaan kaafne dhiifama
Rakkoon qabu. Gaafa aadaa abbaa geejjee birallee qabuun keenoo. Egaa daawwattoota hordoftoota sagantaa Sinqeeshoo sagantaa keenyatti hedduu akka boharaa jirtanii fi irraa barataa jirtan abdii guddaa qabna. Artistii keenya haa jabeessinu ammas sagantaa erga Sinqeeshooti. Artistii keenya cinaa dhaabbannu. Seenaa nama tokko udus namni sun lubbuudhaan jiru kaasnee haa dhaadheessinu. Wal haa jabeessinu. Turtiin gabii faana itti fufa. Artistootaanis ta'ee uummata Oromoo si daawwataa jiranii mee maal dhaamta maal osoo ta'ee gaariidha jettee yaaddaati akka nama tokkootti. Ani wanni yaale dhaamsaan qabu artistoonni keenyas dargaggoo keenyas qeerroon keenyas gaazexeessitoonni keenyas warri fiigus warri kaachas hunduu jijjiirama kanaaf keessattuu dhaloonni ammaa lubbuu isaa kennee odoo itti dhukaasan odoo sodaatin gabrummaa jibbee dinneedhee as ga'e. Eenyu miti kan fide dhiiga ilmaan Oromootu kana fide biyyattii tanas kan itiche dhiiga ilmaan Oromooti. Kanaaf wanna diin nurratti doorrisaa jiru hin beektan hundi keenya. Tokkummaan jedhan sun tokkummaa kijibaa otoo ta'e tokkummaa onneedhaan tokkummaa walitti qabame. Tokkummaa walitti maxxan tokkummaa dhugaa jaalala durii akka abbootiin keenya wal jaalatan akka artistiin duraanii artistiin ammaallee harka wal qabatee sirbee uummata warraaqsee kanatti tokkummaa irratti ammallee qaawwa galchuu qabna. Mee maqaa wal balleessuu kana walii obsuu kana walii abboomuu kana ummanni keenya odoo eenyuyyuu caalaa fayyadamaa waan ta'uuf wal caqasuun kun gaariidha. Wanti amma jalqabame kun kana caalaa nu coomsa kana caalaa dhalootaaf gaarii ta'a kana caalaa yoo lafa qabate barnoota gaarii arganna waan gaarii arganna. Oromoon gara fuulduraatti akka durii barri dukkanaa sun darbe jedhe jaamboo joote darbeera. Wanni ana amma natti mul'atu ifatu natti mul'ataa jira. Ifa kana immoo nuti irra ga'u dhabuu hin dandeenye. Ijoolleen keenya garuu ifa keessa ta'uu qabu. Kanaafi uummanni keenya tokkummaa isaa cimsachuu qaba. Wal jaalachuu qaba. Wal deeggaruu qaba. Wal bira dhaabbachuu qaba. Jagna keenya faarsuu qabna. Wal jajjabeessuu qabna. Kanarratti uummanni keenya hojjetuu qaba. Itti hojjetnellee Oromoon duru beekaadha ammaa miti. Bakka akka ga'ummoo abdii guddaa akkuma siin jedhe san wanti natti mul'atu waan gammachuu jira. Ashi guddaa galatoomi uffadhu garuu. Rikicho Mata Sinqeeshoo